dacheen hundiitu dacheen hundi mana ammoo daabu isin lachuun bakka itti isin miidhagdaa isin lachuu bakka takkatti isin fuudhamaa gartee qabsooniin achi isin fuudhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya shamar kamu ni sebontor ni ilman orang mau idil dunia raya jirtan bakka jirtan nagenya dubbum isin agulu. Ega kamu be kamu ti YouTuber radufne jirra. Kono ijoollee teenya kakkaalee dhiyoota agartee uummata dallaalaa irraa foone naaf dachee tuub illee nu wajjin jira. Bakki itti ergamnu kun mana isaati. Amma inni illee jima fuudhuuf nu kutee jimaa kana obsuu hin danda'u gaanii beektanii. Dachee tuubni haraara waan ta'eef jima haraawaa cokkote. Kunoo ijoollee kakkaaleewwan keenya fideetiin jira. Asumaan meeqa ijoolleen illee salaamtaa isin gaafatti. Asumaan shamarran kanaas ni finna karaa YouTube. Subscribe gola YouTube ne garjeelan channel ne ya haraya nugo machi daga akam jetani qaddota tibana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkana inoo operation nyuchi startkamna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama umma taromo isin dawo kizirtanti nagenya kanya isin hagawo bul amman tana yani turani fi akka turani kilas dunya kana ergubo edu da kawi turagaro alhamdulillah man rubni ne gan qaballe da wajhi jarno balayen kenya wajhi takate tuno ijoolleen teenya kanatti dachee tuubilleen haraajuu kutee ni dhufa sagantaa ajaa'ibaa tanatti dhaamannee gartee kitoota sagantaa ajaa'ibaa tana gattaa teenya. Isinillee kan isin daawwachiifnu ta'a. Dachee tuubillee ni dhufa. Boodaas gartee viidiyoo bareedduu kwaalitii taate isiniif dhufnaani daabu. Mee akkami nagaa? Akkam jijjiirtan gamma? Haalli biyya tanaatiif haalli biyyaa maal fakkaata? Haalli si bareedaadha amma gammachuu adda addaa jirra. Amma booda isin gabbaafnee gartee suppermaarkeet adda addaa bakka uffata gartee ajaa'ibaa hatta hanga daabaatitti isin uwwifna. Egaa biyyatti ni beektan gaa'ee uffata alaabaa teenyaa ta'e ittiin boonnu tanaa uffachuu hin dandeessanii as isin gabbaafnee uffata alaabaatis gosa feetanitti dubbitattanii akkami egaa akkasitti dansaadha. Haalli biyyaatu maal qaala'umsa malee maaltu jira biyyaati. Qaalichi maraataan kun akkana nama godhu jira. Du'a nonno maaliif maqaa ijoollee kan baafattati? Nattole kan baafadhe. Haaluma abbaa baate. Mee haalli karaa kana yeroo dhuftan isin mudate maaltu jira? Wallahi gammachuu malee waatu jira bara gamana efa baanee sana bomaal sistem geessana dhufne. Jaban ture. Biisana keessa dhufne hamas ileensi duraan dirraa gargalee beekta. Dhugaadha duraan fi amma waladda ture. Alhamdulillah amma qaballee taphachi jirraa mee kanatti nama arguudhaaf hawwinaaf. Gaggalaa nama nu baasnee shaantumanii. Osoo nuuf taate gaasii agarsiifna ture nuti kun dhalaanii kan jiru kan beekanii meeshaa. Sanamaaf alhamdulillah amma itti illee baanee jira. Dallaalli waan karaa nama gurgura bibichaa adda qachuun namaa tokko qabee kun hin jiru. Ruudii sundaaf alhamdulillah amma qaballee taphachuu jira kan amee nama aadaa abbaa fi bira jiru fakkaannaa michi gaafa ittiin dhuftanis nu agartanii turtanii. Wallahi gaafsan hedduu takka rakkoo hamaa keessa turtan akkasumatti gartee amma gaafuna maashaallah wal harkanne obboleeyyanii. Daabu gara kadiinoo mudannoon takka takka agartee asirratti dubbachuu dandeessu hanga dandeessu qofa. Akka adda addaa sabaa nama bal'abbaane alhamdulillah nama innaa bareedinnis kan bira irraa amma rakkoo qabnu. Amma haalli dansaadhaa jechuun guutumaa guututti. Kadureen gartee jireenyi gaddadoo fokkotaa akka rakkisaa nyaata gahaan harkattan dhugaatii gahaan harkattan dibata dhiqata hin qabdan. Jiru golgolaa keessa kanumaafuu ifa baanee jechuu keessan. Dhugaa guyyaa isin dhufanii fuula deemtan isaan hojjaaman daddabnee isin beektaa mana kana gaafa isa bira dhufnillee daa'ima gaafa daa'ima taree mira gaafa deemnu ayyee akkasuma bira hojjechuudha deemaa bakka biraan geessee jennee eeba haadha abbaa kan nuti dubbatee deemaa hin jennee. Alas karummaa alhamdulillah nagaa mirqaanaa qabalee hojjechuu jira. Akkasuma kun hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa kan biyya keessaa biyya alaa jirtan. Egaa kun agartee rakkuma biyya agartee isaan baatee yeroo achi deeman ni beektan biyya tana akkuma waan gartee maallaqa hammaarratan nama fakkaatee hunduu keenyaatu ta'ee harkeesse rakkoo adda addaa himu jirti jechuudha. Keessaafuu haalaan rakkisaa eega biyya Yaman tara keessa dabartee ijoolleen tun haalaan rakkisaa dallaallee bishaanirraa fuudhee hanga sanaa fidee daleessifatu kun
yookaan maallaqa irraa buusifatu kun rakkisaa ture ijoollee tana. Nulleen deengatti sababaa kanaatti naaf dacheetuuf marraa meeqa maallaqaan illee geessine maallaqni nuti fudhannee dheeyna 2,000 suudiidha. 5,000 suudii nurratti dabalatan jechuudha. Isaan sanumaan gartee nuti illee 2,000 qabna inni agarsiifne itti hannine diidan nurratti deebisan achi booda mootummaa biyyattii tanaaf fudhanneeti ijoollee lameen tan akkuma isin daawwachiiftaa turre viidiyoo san gartee sossoba hamtuudhaan gartee waan hamtuu miti warra isaanii dhugaa nuti ol baasuu deemnu warruma isaaniitti ergina jechuun waraabne yuutuuba san jechuudha. Kadacheen ol baase san. Yuutuuba san warruma isaaniitti ergina akka dhugaa nuti akka dhahee amanan akka gartee ijoolleen isaaniitti mul'attuu yenneeti amansiifne jechuudha. Ammas laa ol baafnaa ittiin ni beektan olma kun ina aman jechuudha. Kayita butta laaltichi boodara dhufe gartan dina nu shoror kayite maaliif kaameeraa kayitin jeelole. Sababaa sanitti kun ammallee gartee gaa jiruu dukkanaa gadi doo kayitaa ifatti baanee alhamdulillah jechuu jirti galata rabbiif haa ga'u. Akkasumas gartee obboleeyyan isaanii akkasitti itti rakkatee maallaqaas hanqa tokko geessee fi achi booda gartee mootummaan baase kanallee galanni gurguddaatu malaaf jetti ijoolleen. Maashaallah ijoolleen gaafuma ammaa babbareeddee akka guyyaa sanaa harkitanii miti. Uffatallee irraa jijjiirree gahaa miti kunis maluuni. Amma booda magaalaa kana hunda keessa oofnee bakka adiqaa iddoo bashannanaa adda addaa hunda geessine isin daawwachiifna. Warri yuutuuba keenyaaf haaraa taatanillee subscribe, like, share godhuun nu jajjabeedha isin hin jenna. Sanuu gartee kadhaa osoo hin taane isinuma mul'achuuf waan ta'eef galatooma mee gara ijoollee teenya qaqqaalee kanatti isin deebi'a. Akkam jettanii mee hordoftoota keessan warra isin laalaa jiru warra gartee yeroo isin achitti rakkachaa jirtanis koomantiidhaan waan adda addaatiin nu faana deemu jiru. Ijoollee tana isarraan geessan hin dhiisinaa fuudhaa. Ijoollee tana hadaraa akka obboleettiitti teessanitti itti rakkadhaa baasaa jechaa turan. Mee isinoo maal jettaniif warra jechuudha. Alhamdulillah iddoo akka nutti himanii turanii nuti illee akkasumas ni rakkachaa turan. Alhamdulillah garuu isinillee waa hundaafuu nu gargaartanii turtanii bakka jiraatan mana Oromoo hundinuu bakka hundatti baanee jira. Amma kana kana nagaan qofallee lafatti jira nama keenya bira dhufnee jira. Alhamdulillah jenna. Namni khalaas alhamdulillah. Hundinuu shukrii rabbii inni beekta waa hundaa waa sodaadaa miti kun sodaa hin jaamtu. Takkaseeti bum kara daabottiin isin dabarsa. Tun maqaan daaboo tun maqaan nuunnu biyya rabaa tana fayyadu nuunnu jechuun ijoolleetti qonni beektan. Ayyi daabotee hordoftoota keenyaan maal jetta? Rakka adda addaa keessa baanee waan rakkataniif galatooma. Hayyegaa mee nuunnu sirraa hin eegalaa? Biyyatti hirumtees taa'u? Laan heerumne. Dhugaa. Dhuguma. Shamarran beektaa hedduun isaanii yeroo biyyatti heerumanii kanuma ilma qabanfaa dhufanii asitti hin heerumne nuun jeenii nu kaadanii gaa tanuma gartee shabaaba xiqqaa kana buttuuf agarra. Waan akkasii tan Akkasin beeknu laanati. fireendii hoo qabdaa biyya Qabna. jaalallee amma gaa nyaatanii gaa matti qishoo yeroo asitti hoo jaalattii hin qabu bakka Yayyaaluma itti kanaan eeguufne immoo kan alhamdulillah itti qabne. jaalattiin isinuma qaqqabaa deemu jirti jechuudha. Isteeppiin guyyaarraa guyyaatti dabalaa deemte hayyi daabatee hoo biyyatti heerumteettaa? Laan heerumne. Hin heerumne? Duboo amma gaa fireendii hoo qabdaa? Kabiyyaa yookaan asii janaajjanee namni si fide ni jira. Laan qabu. Asitti hoo akkam jaalatee masti qaqqabuu feffeeta. Dubartii waa nyaattee nyaanee dhuunaa. Nyaannee dhuunaa numa qabdii jen jaalatti. Namni jaalatti hin qabne artii kanarra eessuma jira hunda isaanii ni qabaata. Dhugaa ni Illee qaba. alhamdulillah garuu jira koo isaa baaneemi nu qabda kaa mirgi qabu nu qabuudhaafis. Mirga qabdan maali abbaa feetan kan jaalatan san harkisuufis. Mirgi qabu. Amma ta'u warra jira kaa alhamdulillah baanee jira tura isaanii. Achi ka'ii ta'eet baatanii amma gartee iddoo nyaatanii adiqa adda addaa yaatanii dhimma gartee yuutuuba kanarratti ol baatanii feesbuuka kanatti akka heloo inni addummaatti yogguu sanuu akkamire. Sanjala gurraan qabnu kaasa maraataan gilleessu duraanuu qoree. Qilleensa qoree miti qilleensarraa lafa jiru lafatti gartee gochaa fi jechaa wal harkitan jaalatan. Sanii bareeda sun duraanuu qilleensa Mee qoree hojii maraataa qilleensa qoree jaaran. wayin isin gaafadha. Numa warra mana kana keessatti raawwu isin hin qabne nutis maaliif argaa isinuma jaalachuu jirra isinumatti namatti namane. Tanii reesin tana. Ni qaanfatta wallee dacheeffaa sodaata gaa dacheen ijaan nama tokko laaltanii jeen sodaachiteemi. Niin beekaa bari yeroo gobbee yeroo isin gorsu niin dhagaa. Ijoollee takka ijaan lallaaltanii naanillee yeroo deemu ijoollee hadaraa ati gaa ifeefuutiin eegaa.
akka hantuuta mana keessa fiiguutti ijoollee keessa fiiginnaan jiru jira. Itinoo dachee sodaatanii Sudaanee qaama akka aadaa abbaa uffannee isaa jiraachaa jira. ni beeka tan. Kaana jaalachuuf dachee sodaatan amma ni beeka. Sudaanee. Ayyaa taa'ibaan qaban jedhanii taa'ibaa kiyya tokkoon ta'e gaddaa. Ani isinirraa qabame immoo dacheen nu dhiisu dacheen nu ni mina ammoo daabu. Isin lachuun bakka itti isin miidhagdaa. Isin lachuu bakka takkatti isin fuudhan maal gartee qabsooniin achi isin fuudhe. Nuti bara obboleeyyanii Waa akkasii obboleessanii fakkaataa rakkoo keessan baastanii. Bakka tanaan nachooftan nama qabdanii taraa makareettanii ni beeka. Barnaa bitachee dhagoota afuuf jiru mana ijoolleen tun rakkanne barana. Hayyamee du'a isinitti yeroo kadhattan obboleessa yeroo jedhu takkaan as gamana jaaladde obboleessa namaan jette dhiiru naa kanaatu maal. Hordoftoota keenya mee koomentii jala naa kaa bakkaan deemu dhalaan obboleessa na fakkaatti nama itti kun ijoollee dacha na niminaa jira. Bas isin lachuu atis. Daawu dacha na niminaa. Yalla hayyee. Warreen gartee yuutuuba kanaaf haaraa taatan nuti gaasirattu haaraa namuu isiniif haaraa chaanaala kana laayik sheer godhuun nu gargaara.